Oi! Warra mara. Oh, eenyusin? Oh, Eenyu? ana. Ati eenyusin jedhe? Inni sa'aatii kana dhufee barri namatti dha'u. Eenyu? Ana. Maal barbaadu? Maal si gargaara? Lafa natti dhiyaana Geetaachoodha. Geetaachoo Asaffaa. Eh? Geetaachoo Asaffaa. Geetaachoo Asaffaa? Geetaachoo Mana koo buluu dhuftee? Mana bulchaa lafa natti dhiyee. Buluu dhuftee? Geetaachoo Asaffaa isa kam? Isuma uummata keenya fixaa ture sana? Anuma Geetaachoo san. Kottu bulta. Balaarra abbaa! Balaarra abbaa qabu. Uummata keenya fixee abbaa hojii buraa fure. Nama bulcheettee dhufta? Kana ijaaruu si arguudhaaf. Dadhabaa jira innaan mana koo bulu. Kun maali? Uummata rabbi abaare bichaa dhufee na bulcheette. Kottu tokko gaggee ammaan booda. Mana hin qabduu kun immoo dhuftee na bulcheetti. Dhaqi Tigraay buli. Balaarra abbaa qabu. Inni uummata keenya nyaataa ture hin ga'u. Yaa Allah. Amma inni dhufe yaa halkan hirriba dhufe. Eenyusin? Eenyu? Nu bulchaa inni gorre. Eenyuti moo ati moo inni isaati? Uummanni mana qabu jiru. Eenyuti? Ana. Ati eenyu? Daawud Ibsaati. Daawud Ibsaa? Daawud Ibsaa sabbaa shanii moo? Anuma Daawud Ibsaa abbaa shanii. Ati maal Daawud Ibsaati? Daawud dukkanaati malee. Daawud Ibsaati miti ati. Daawud dukkanaa. Kan uummata keenya lafarraa eeguugaa ture. Maqaa abaa'oo qabachuudhaan. Buluudhaan dhuftee qabana koo. An biyya kana keessattuu si arguu dadhabaale jennaan na bulcheettee mana na dhuftaa. Daawud masa kan abbaa shaniiti ati. Anuma abbaa shanii. Abbaa hojii buraa bura. Hin baddamu. Abbaa kee bura. Badati. Na bulchee dhumaa kun achittuu si dadhabaa jiraan. Daawud dukkanaati malee Daawud Ibsaa maali? Balaarra abbaa kee bura. Badati. Maali kan baankii ati uummata baankii cabsisiisu mal yoo takka taankii cabsisiiftee beektu dadhabamaa. Badati. Erga jechuun ni deemna gaa. Deeman irra. Ini akan orang mahkamah tirah muda jemaah. Umat ini. Itu. Ya. Ada mana hari ada ejen. Akkam fayyuma. Ejen. Nagaa ooltanii. Nagawati ko bayat ejen. Ana doktor. Oh. Doktor Abiyyiidhaan. Doktor Abiy. Doktor Abiyyi wasan. Doktor Abiy masa abba rakata abba hiyesa abba wal kitesa namu. Anuma isa biyya bulchaa jiru san. Mana koo kana akkamitti dhufte? Kanas mana jettee dhuma dhufte? Mana keessa kan argee baay'ee na ajaa'ibee naani har'a isin biratti nyaadhee dhugee buluun barbaade. Isin wajjin eeggee. Wallahi rabbi isaa qabatu erguma mana kan koo kana mana jettee buluu dhufte. Kottu asumatti bilisii kana uffadhu kottu ati bar kan nuti xixiqqaata. Jarri kaan dhufte amma barri kun naan ofirraa ari'adhe. Garuu ati abbaa rakkata abbaa hiyyeessaa waan taateef kottu anaa dhufu. Qonna keessaa dhufaata kottu hin teenye. Noor. Baay'ee galatoomaa. Biyyi kun akkam? Jajjabaataattuu? Taayi kun asum kan uffadhu taayi. Dhaqee waan ta'eef deebi'aa. Baay'ee si galateeffadha. Uffadhu dhaqee waan ta'eef deebi'aa. Ijoollee xixiqqoon jiru mana keessa. Naa waamaa hojii.